Shama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sirnaan qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya waan dabaa waan akkaan garaa nama nyaatu Musliimoonni 50 ol Wallagga keessatti akkamiin ajjeefame eenyutu ajjeese kan jedhu dhugaa jiru lafa kanarratti isinii himuu barbaannaa jechuudha. Egaan akkuma beekamu dhiyeenyuma kana naannoo Wallootitti gaafa ilmaan Oromoodhaa 28 ol konkolaataa guutuu irraa gabbuufame rasaasni akka roobaa kanatti roobee biyyatti dabalaman gaafsan onnee irraa gaddinee jireenya siyaasaa keessaa baanee namummaan akkamitti dhabame jennee onneen nu cabee onneen nu madaa'ee ture. Eeyyen dhugaadha. Gaafa siyaasa bira darbinee ilmi namaa akkasitti dhumu arginu waa'ee siyaasaa dhiisnee waa'ee namummaatti deebine. Ilmi namaa akkamiin garaa hanga gana ga'u walitti jabaata. Ilma namaa osoo inni argu fuulduratti ajjeesaa akkamitti isallee itti dabalan ka jiru onnee nu cabsee gadda guddaa miidiyaa hawaasaa kanarratti dubbachaa turre. Garuu har'a wanti dabaa biraa asuma naannoo Oromiyaa keessatti Muslimni 50 ol bakka takkatti daa'imman dubartii fi jaarsoliin osoo nafin rashanamanii jechuudha. Ismaayyuu Oromoota Walloo ta'uu isaanii miidiyaa hawaasaa dubbachaa jiran. Oromoo Walloo kanneen afaan Oromoo hin beekne fi kanneen beekutu keessa jira. Oromoo Walloo naannoo Amaaraa jala waan jiraniif inni kun jireenyaaf naannoo magaalaa adda addaatti waan deemuuf afaan Amaariffaa kan dubbatu jira, afaan Oromoo kan dubbatu jira. Haa ta'u amma dubbiin sanii miti. Kaleessa Amaarri uummata Oromoo Walloo biyya isaanii keessatti adamanii makiina irraa buusanii akkasitti fixa jennee osoo iyyuu har'a gaafa Oromiyaa biyya abbaa isaanii qa'ee isaaniitti baqatanii jiran qa'ee isaanii keessatti namni 50 akka bishaanitti dhiigni isaanii lafatti jigee yoo arginu onneen nu cabee jechuudha. Amma dubbiin dubbii du'a isaaniitti miti. Eenyutu ajjeese? Akkamiin ajjeefamanii? Waan lamatu jira. Inni qaama mootummaa waraana bilisummaa Oromootu waan kana godhee jedha. Inni qaama waraana bilisummaa hin dubbanne garuu deeggartoonni mootummaa tokkos godhee jedha. Dubbiin baay'ee wal xaxaadha. Homo hundaafu waraanni bilisummaa Oromoo haa godhu, mootummaan haa godhu. Jalqaba irratti kan tuqame amantii kan keenya. Lammaffaa irratti dachee kan keenya irratti Oromiyaa. Sadaffaa irratti isaanummaanuu Oromoo ta'uu warri lubbuudhaan hafe dubbachaa jiru Oromoota Wallooti nuti achii roorroo dadhabnee gama Oromoo biyya abbaa keenyatti dhufnee asittis ajjeefamaa jirraa jedha. Mootummas ta'e waraana bilisummaa Oromoo dhimmi siyaasaa waan biraa. Ummata kana bilisoomsinaa. Ummata kana ajjeechaa jalaa baraarraa jedhee mootummaanis ta'e mormituun halkanii guyyaa wacaa jira. Ummata nagaa ajjeesunoo maaliif dhufe? Inni dhukaasee isin dhukaasaa hin jiru. Bosona seenee isin dhukaasaa hin jiru. Yookaan immoo mootummaati makalaakaa taatee isin dhukaasaa hin jiru. Maalumatu ummata nagaa fixuu fide. Rakkoon nu qabnu rakkoo siyaasati moo rakkoo sanyiiti? Rakkoon nu qabnu rakkoo Oromummaati moo rakkoo Islaamummaati? Dhugaa walitti moo taate biyya Itoophiyaa san keessatti Islaamummaan rakkoo siyaasaa caalaa adamfamaa jiraachuu dhiyeenya kana arginee jirra jechuu Oromoo Walloo irratti. Siigalee kaleessa Amaarri wanta Oromoo Walloo ajjeesaa turteef maqaa Onag jedhuun Islaama waan ta'aniif ajjeesan. Dhugaan jiru isa kana. Har'allee Wallagga keessatti wanta ajjeefame maqaa Amaara jedhu hidhamee fi qaama mootummaas ta'e qaama hidhate Islaamummaa isaatiin ajjeefame. Sababni Islaamummaa isaatiif isiniin jedheef maaliif? Ummanni kun ummata siyaasarraa bilisa, ummata nyaatee dhuguuf ijoollee ofii guddifachuuf fiigudha malee warra kaabinee hin taane, warra hidhatee harkaa hin qabne, warra hiriira gadi hin baane. Mee ummanni kun maaliif ajjeefame? Dhiisi Amaarumaa haa ta'u dhugaa dubbannu Amaaraa iyyuu haa ta'u haa jennu. Waa'ee muslimummaatii miti amma kan naquuqu. Waa'ee namummaatu naquuqa. Waa'een muslimummaas naquuquu danda'a. Dhugaa dubbanni jarri kun yoo Amaara ta'an erga siyaasa hin beekne, erga hidhatanii harkaa hin qabne, erga mootummaan hidhatan hin qabne maaltu lubbuu isaanii baasuu fide?
ummata bilisa baasuuf kan qabsaa'amu ummata fixuun maaltu fide? Kaleessa warri zamacha Milinik jedhu gaafa ummata akkas godhu waa'ee siyaasaa dhiifnee namummaan maa dhabameef gubannee lolaa turre. Jarri sun Oromoo Wallooti. Addiisa waa'ee Oromoo Walloo dhiisa. Waa'ee Oromummaatu dhiisa. Ilma namaa haa ta'u ilma namaa yoo siyaasa harkaan qabaanne jarana lubbuu nagayaa takka akkasuma gayyaamte rabbiin abboobar jaalatee Oromoo singoone rabbiin jaalatee Amaar singoone rabbiin jaalatee Araba singoone rabbiin jaalatee Tigraay singoone ofii isaatii singoone malee ati filattee miti. Nama erga ta'ee dhalate lakkatti sanyii akkanaatiin barbaachiftu jettee ajjeesuun maaltu fide? Akkamitti biyya san bilisoomsuun jiraata duuba mootummas ta'ee dhaabni qaamni hidhatte dhugaa isinitti muufi'an. Lubbummaan ilma namaa sababa malee Amaara Kiristaan waan fedhe haa ta'u maaliif baati? Yoo siyaasa irraa bilisa ta'e yoo hidhatee harkaan qaban kan hidhatee jiru ahli wasaahle waliin dhukaasaa jiranii dantaa ofiitiif wal ajjeesan. Inni waa takka hin beekne Amaara maan taane Amaara miti sanyii Milinik maan taane maaf barbaachiseedha lubbuun nagaa takka sababa malee du'uun. Sanuu daa'imman jara kenna manguddoo namoota dadhaboo mee cubbuu miti Oromoon akkan akkamitti godha? Mee rabbima sodaadhaan natti hima. Rakkoo hangana ga'u keessa jirra. Biyyattiin siyaasa irraa gara ummata nagaa warra waraana ittiin jilchuudhaaf akka sareetti lubbuun namaa gatii dhabdee cafacafamaa dhiigaa jirti jechuun biyya Itoophiyaa san keessattuu iyyuu Islaamummaan haqa isinitti hima. Haqa walitti himuun gaariidha. Islaamummaa qofaa miti. Kiristaan illee dhumaa ture. Maqaa siyaasatiin ummanni nagaa jechuudha. Barka si ajaa'ibu kana ummata walitti kaasuudhaaf siyaasa ofii tolfachuudhaaf ummata nagaa dararan biyyattiin garamitti akka deemtu na dhibaa jiraan dhugaa rabbititti. Hundaafuyyuu dhugaa isaanii rabbi haa baasu. Waraanni bilisummaa Oromoo kana hin godha jedhee yaadu. Kana yoo godhe immootu ummanni isaa itti muufachuu isaa beeka. Ani garuu akkanatti fakkaatetti mootummaan isaan maqaa balleessuudhaaf waan kana raawwatee ittiin faalaa jira fakkaata. Maaliif mootummaadha waan ta'eef mootummaan shira akkanaati. Oromoon waraanni bilisummaa Oromoo uummata kana bilisummaa rakkoo keessaa baasna uummata kana gabrummaa keessaa baasna jedhee bosona seene malee lubbuu nama nagaa fidhaa jedhee bosona hin seenne yaa jiran. Ani akkanatti fakkaatetti dhugaan jiru kana. Kuni hojii mootummaa ta'uu qaba. Garuu miidiyaa hawaasaa irra guututti dhugaa walitti himna yoo ta'e waraana bilisummaa jechaa jiran ani kun gannaa taruu hin dandeenye. Ammas irra deebi'amee qoratamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana hin godhu kaayyoon isaa yoo namni dhuunfaa maqaa waraanaa xureessuuf godhe rabbii fi isatu beeka. Kanaaf uummanni keenya bakka jirutti lubbuun isaa garmalee baasuu fi bahuus hin qabu. Bahuu qofaami lubbuu ana dhaamsa ijoollee Oromootiif warri hidhatee harkaa qabuuf jechuudha. Lubbuun eenyumaatu sababa malee kan hidhatee hin deemne ta'e taanan wanti bahuuf tokkollee hin jiru hin jiraatullee. Namni akka namummaatti kabajamuu qaba biyya san keessatti. Kan mootummaa dhiisa mootummaan dantaa ofiitiif uummanni Oromoo Gaambeellaa keessatti akkam godhamaa jira. Mee haadha Oromoo takka argitan loozii gurgurattee ijoollee ofii jiraachifti. Oonegiidhaati shaneedha jedhaniini haadha nagaa daa'ima ishiitirraa qabanii daa'imman sadiirraa osoo ilmi namaa argu rasaasatti roobsan. Ilma Oromoodhaa qabanii kararratti oonegidha jedhaniini ummata fuulduratti Gaambeellaan rasaasatti roobsite. Itoophiyaa keessatti ilmi namaa akka bineensatti wal nyaataa jira. Akka gocha kaleessa burmatti sun ummata ilma namaati miti jechaa turre burmatti amma dura maal ta'a muslimni gaafa akka horiitti cafacafamaa ture argaa turre. Isuma santu jira Itoophiyaa keessa jira maal burmaa jenna. Argaa jirtan hundi keessan. Ilmi namaa osoo akkatti argitu viidiyoo waraabattiniin rasaasa akka bishaaniitti dhugaa jira. Biyyi Itoophiyaa sun bineensa taatee mul'ataa. An biyyattii ta'uu shakkiin keessatti uumamee jira wallaahi. Namni akkamitti akkatti akka garaa walitti jabaate ajaa'iba natti ta'aa jiraan. Kun siyaasa osoo hin taane gara jabummaadha. Of tuulummaadha. Takkaa jireenya dhaladhee hangana ga'e keessatti uummata akka tol cafacafu biyya keenya sana malee hin argine. Hin jiru sirna takka keessatti argeen beekan. Dhokattee wal oofa malee. Inni kun garuu nama nagaa irratti xiyyeeffata yeroo ammaa kana. Gizeen ammaa namni nagaa argachaa hin jiru. Baay'ee onnen na cabee
rabbiin dhugaa warra du'e hundaatu haa baasu. Biyya teenya isaanillee rabbiin nagaa godhu waan nagaa ta'aa jirtu fakkaatu. Nagaa ranaa tura hedduu miira nama tuqa wanti taa'ame turtii gaarii.